Ashamar kafuuni kabajamtoota jallatamtoota hordoftoota maatii Muhaamiidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin aaga'uu jennaa. Rayyaan ittisaa biyyaa ga'umsa amansiisaa haleellaa biyyattii irratti yaalamu kamuu qolachuu danda'u irratti argama jedhana. Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaadhaa haasaa giddu galeessa biyyattii Jimmatti taasisan gubbatti Fiildi Maarshaalichi humni isaanii weerara dhufu kamuu qolachuuf qophii ta'uu dubbatanis hidhattoota dabalatee mootummaan Eertiriyaatis ammoo qophiitti jira jechuudhaan mootummaan isaanii kan federaalaa giddu galeessa biyyattii himannaa dhiyeessuu irratti argama. Warra kaabaatii fi akkasuma gama biraatiin fannoo dabalatee walta'insaan ganna kana duulli guddaan irratti banamuuf deema jechuudhaan haa ta'u malee yeroo ammoo sun dhagahamaa jirutti Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaadhaa rayyaan ittisa biyyaa ga'umsa amansiisaa haleellaa kallattii kamirraayyuu ammoo yaalamu Itoophiyaa irratti qolachuu danda'u irratti argama jedhan Ittaamaajoor Shumiin waliigalaa humnoota waraanaa biyya Itoophiyaa Birhaanuu Juulaa dubbii dubbatan kana keessatti ajajni giddugalaa dalooloo sagantaa xumura hojiilee garaagaraa mata duree bu'uura cimaa irratti injifannoo ol aanaadhaaf ni hojjanna jedhuun hojjataa ture magaalaa Jimmaatti goolabuu isaa irratti ammoo Fiildi Maarshaalichi argamuudhaan dubbii kana kan dubbatanidha. Pirezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqiidha ammoo guyyaa tokkoon dura gaaffii fi deebii miidiyaa biyya isaanii wajjin taasisaniin Itoophiyaan himannaa Eertiriyaa irratti dhiyeessaa jirtu kanaaf ammoo qophii waraanaa gochaa jirtu kan ishee dhoksuudhaaf yookaan haaluudhaaf addunyaa sobuuf yaalte malee qophii waraanaatti jirti jechuun dhimma biyya isaanii osoo hin dubbatin rakkoo biyya Itoophiyaa keessa jiru keessumaa paartii Biltsiginnaa biyyattii gaggeessaa jiru guddoo qeequudhaan akkasuma waa'ee ammoo hulaa galaanaallee kan dubbatan gaafiin Itoophiyaan ammoo dhiyeessite gaafii maal na dhibdeeti jechuudhaan fudhatama dhabsiisuun kan busheessan. Haa ta'u malee Itoophiyaan duulaatu narratti banamuu deema kan jette qophiitti jiraachuu yeroo ammaan tana haala kanaan ifaan beeksisaa jirti. Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa ammoo saganticha irratti akka jedhanitti ergamni raayyaa ittisa biyyaa inni ijoon biyya eeguudhaa fi birmadummaa biyyaa kabachiisuu waan ta'eef qophii isaa ammoo cimsinee itti fufuu qabna. Qophiin isaatis cimee itti fufee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Raayyaan ittisa biyyattii haaraan eebbifamuu irratti argama kan leenjii fudhate giddu galeessa biyyattii lafa hedduutti hidhattoonnis keessumaa ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha. Giddu galeessa biyyattii lafuma raayyaan ittisa biyyattii argamu dhihootee hedduu keessattis humna isaa leenjii loltummaa fi siyaasa laachaa fi ture eebbisiisaa akka jiru beeksisuu irratti argama. Akkasuma warra kaabaa keessaa keessumaa mootummaa yeroo kan ta'e ammoo TPLFis humna isaa haaraa leenjisuu irratti argama. Qophii waraanaa guddaan bara haaraa Itoophiyaa 2018 kanaaf godhamaa waan jiru fakkaata. Barichi bara ammoo itti gargar ba'uuf deeman hidhattootaa fi gareen biyyattii gaggeessaa jira waan ta'uuf deemu fakkaata. Ajajni giddugalaa dalooloon naannawa kibba lixa Itoophiyaatti nageenya kabachiisuu keessatti gahee olaanaa baachaa turan jechuudhaanis ammoo Fiildi Maarshaalichi dubbatan. Haa ta'u malee giddu galeessuma biyyattii keessatti wal waraansi jabaan humnoota mootummaa raayyaa ittisa biyyattii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti jabaachuun kan durii caalarra ammaatee meeshaalee gurguddoon gaggeeffamutti argama. Wal waraansa deemaa jiru kana ammoo mootummaan dhoksuuf yaalus hin dandeenye wal waraansichi jabaachuudhaan itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfiiwwan jajjabduu humnoota mootummaa haleeluun fudhataa jiruun giddu galeessa dabalatee akkasuma lixa biiftuu fi kibba Oromiyaa godina Booranaa lafoota hedduu keessatti humnoota mootummaa akka baalaatti harcaasaa jiraachuus himaa jira. Yeroo Fiildi Maarshaalichi ammoo
humni biyyattiidha yaalii haleellaa biyyattii irratti godhamu kamuu qolachuudhaaf qophii addaarra jira jechaa jiran kanatti ammoo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ol aanaan Jalmarroo fi itti aanaan isaanii Gammachuu Abbooyyee akkasuma kan waboo giddu galeessaa Jalabdii Dhugaatis haleellaa ammoo mootummaan qolachuuf qophiidha jedhan kana waan sobsiisuudhaaf humna isaanii sochoosaa jiran fakkaatu. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lixatti leenjii loltummaa fi siyaasaa fudhachaa ture ammaan tana giddu galeessas qaqqabuun isaa kan dhagahame. Kibbattis lolli jabaatee jira. Wal waraansi jabaan Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa akkasuma giddu galeessaa lixa Shaggarii fi Baashaggar dabalatee kibba Oromiyaa Gujii Lixaatii fi Boorana lafa hedduu keessatti gaggeeffamaa kan jiru. Wal waraansa deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo waboon injifannoo gurguddoo gonfannee diina keenya haleeluudhaan duratti adeemaa jirra yeroo jedhanitti ammoo Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gama isaaniitiin raayyaan ittisa biyyattii ga'umsa amansiisaa haleellaa yaalamu qaama kamiinuu biyyattii irratti qolachuu danda'u irratti argama jechuudhaan dubbataniiru. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo waboon godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu keessatti tarkaanfii jabduu fudhatee raayyaan ittisa Oromiyaa raayyaa ittisa Itoophiyaa haleeluu beeksisee jira. Wal waraansi waboo fi mootummaa jabaachuun ammas akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo humna ittisa Oromooti kan jedhamu qabsoo bilisummaa Oromoodha. Zoonii lixaa keessa ammoo kan socho'us godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaalee bakka addaa ammoo Gabaa Dafinoo jedhamu keessatti humnoota milishaa fi raayyaa ittisa biyyattii wal makoo ta'an irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo guddoo gonfachuun humnoota mootummaa kanneen haleeluun injifannoo jabduu gonfatee akka jiru beeksisee jira. Wal waraansa jabaa godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuutti gaggeeffame kanarratti humni ittisa uummataa waboon tarkaanfii jabduu fudhateen raayyaa ittisa biyyattii irra aanuudhaan barbadeessee ammoo aanicha keessaa baqachiisee akka jiru kan beeksise. Lola kanarratti ammoo hidhannoowwan waraanaa kilaashii AKM danuu dabalatee rasaasaa fi akkasuma galaa waraanaa hedduu dugda humnoota raayyaa ittisa biltsiginnaarra buufadheen jira jechuudhaan injifannoo guddoo kana gonfatee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bifa kanaan beeksiseera. Biyyoonni 26 waraanni Gaazaa hatattamaan akka dhaabbatu waamicha godhan. UK dabalatee biyyoonni 26 Gaazatti dararaan uummatarra gahuu sadarkaa hamaarra gahee jira jechuudhaan waraanni hatattamaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeessan. Israa'el taankiiwwan fayyadamuun giddu gala Gaazaa naannoo Daa'ir Albalaa jedhamu haleelaa jirti kan jedhan humni qilleensaas naannicha rukutuu itti fufee jira jedhan. Biyyoonni 26 ibsa waloo baasan kunneen naannichi bakka uummanni kumoota dhibbaan lakkaa'amu kibba Gaazaatti walitti baqatee ammoo qabameedhas kan jedhan. Biyyoonni 26 tana dararaan uummata nagaa Gaazaa humnaa ol ta'ee jira jechuudhaan waraanni akka dhaabbatu waamicha waloodhaa ammoo dhiyeessanii jiru. Gama biraatiin dhaabbanni soorata lubbuu baraaru kan dhiyeessu IPC ammoo uummanni miliyoona 1.5 beelaa fi akkasuma hanqina nyaataa jabaadhaaf saaxilamee jira jechuudhaan ibsee jira. Biyyoonni ammoo ibsa waloo laatan kun ammallee dhiiga dhangalaasuun akkasuma bu'aa buusu tokkollees waan hin qabneef jecha haleellaan raawwatamaa jiru kun yaaliin dhukaasa dhaabuudha Ameerikaa, Katarii fi Masriin gochaa jiran guutumatti ammoo kan deeggaramuu qabu akka ta'e mirkaneessan. Hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatu tarkaanfii dabalataa fudhachuudhaafis qophiidha jedhanii jiru. Israa'el
Israa'el Falasxiinii fi naannichatti nageenyaa fi tasgabbii fiduudhaafis qophii ta'uu qabdi jedha ibsi waloo bahe kun. Biyyoota akka Faransaay, UK, Belgium, Kanaadaa, Neezerlaandii fi Jaappaan faatu ammoo waamicha kana dhiheesse. Waloodhaanis waamicha kanarratti mallatteesse. Ibsichi mootummaan Israa'el moodeelii deeggarsi namummaa akka dhiyaatu diriirse hamaa tasgabbii dhabuu kan mul'isee fi akkasuma namummaa ummata Gaazaadhaa kan mulqe jedhanii jiru. Ibsa waloo baasan kanaan biyyoonni akka UK'tii fi akkasuma kanneen biroo waliin ta'u mallatteessuudhaan dhukaasni hatattamaan akka dhaabbatuufis bifa kana waamicha jabaa dhiyeessanii jiraachuun isaanii gabaafameera.